Badhaatu maal jedhu badhaatu na dhaggeeffadhu kabadhoo warra kajjallaa kun koomentiis dubbisi. Ati maal jettee Yesuustu abbaadha, Yesuustu ilmaa, Yesuustu hafuura qulqulluudha. Wal jijjiiree karaa sadii mul'ate jette ayibbaalem. Barnoonni kun kan warra hojiidha. Jecha elaa Mooneko jecha innaa namni dubbatu jarri akka isaaniif ta'utti muranii fudhatanii deemanii hin deemina. Kan inni maal jedhee nu barsi maal jedhee dubbatee nu ibse si dhaggeeffadhu dubbinan irratti dubbadheen si hima Mooneko. Maal jedhee sagantaatti darbe waaqa abbaa elaa waaqa abbaa urdarii bu'ee teessiseera. Tole dhaggeeffadhu waaqa abbaa waaqa ilmaa waaqa hafuura qulqulluu kan dhufee dhalate immoo paartii tokko achi keessaa jedhe. Injiraa kun fidi ragaan jedhe. Sana gubbaarratti caafata qulqullaa'aa ta'e ela dhaggeeffadhu mooneera. Adaraa waaqayyoo isinitti haa ta'u amma sana akkanaa ibsitan isin barbaadu. Tokko maqaa amantii keenyaan arrabsiisinaa. 2 barsiisuuf hin kaatina baradhaa ta'atu. 3 gaafa barattan wangeelaan hambilda ta'atu haasaa. Jechi ati jette anama waa'ee mararaan beeku viidiyoo kan arge waan ta'eef mararaaniif biilaal dogoggoruu danda'u. Nothing that hin beeku. Garuu viidiyoo kee waan dhaga'ee fi viidiyoon kee maal jedhaa? Yesuustu abbaadha, Yesuustu ilmadha, Yesuustu waaqa. Isatu karaa waaqa tokkichatu karaa sadii of jijjiiree nutti mul'ate. Of mul'ise ayibbaalem. Waaqa tokko qaama sadii jedhama. Kami kan of jijjiiree waaqayyoon jijjiiraman jedheen? Waaqa tokkotu karaa sadii mul'ate jenna taanaan. Fida viidiyoo waaqa tokkotu karaa sadii mul'ate jenna taanaan barnootichi barnoota dooktireenii biraa nu jalaa ta'a. Ila asirratti waaqayyo tokko moo sadii moonirra waaqayyo tokko moo sadii ani kan beeku waaqayyo tokko har'ayyuu abbaan barbaada waan feetan jira anoon beeku tokko ta'ee sadii ta'ee biloon itti hafuufu inni walii nu galchaa akkuma jirutti sitaatiin kalee jira eeyyeen jira haga sillaasee qaama sadiitu fannifame dirasii jaam ga'utti alle ushata ikkadhaan viidiyoon daa ordarii qabsiise hin jira boru laapitooppii irratti bofee isiniif affide chiggireella. Sitatiin jiru hin jiru. Even Maariyaam Lasigaa Alaana Sami የሚባል ራሱ አለ ዮናታን ኢፋማ ጋፋቴ jira jecha kana fayyadame nas jaaladha nas jibba anaamiti kan barsiisaa jiru akka macaafatti deemnu taanan hin ta'u. Kanaaf gara barumsa keenyaa deemna. Sitaatiin kanneen jira dhibbaan dhibbaatti dhugaa waaqayyo sirriitti jira. Isa kana immoo sirreeffachuu qabna. Viidiyoon jira anama hundumaa intini nan qabsiisa. Alle kanan buusee jiralleedha waan ta'eef. Maybe akkamitti yookiin ilaalcha sirreessinee afaantu wal jala darbee jechuu dandeenya. Malee eenyumtuu macaafa qulqulluun haala garmaamuu hin danda'u. Mee barsiisaa tibbisoota dubbatan yeeti godhu gochuu barbaadu. Maansiillee kinoo har'a finnee jirraa dooktireenii isaan ittiin bulanii laaluun ni danda'ama. Itti fufaa eebbifama. Dubbadha barsiisaa tibbisu. Okay, ayyaanni waaqayyo hunduma keessanii fa'aa baay'atu. Paaster akkam jirtu? Baddanii turtani? Nagaa keessanii? Paaster sorry. Tole nageenyi hunduma keessanii fa'aa baay'atu. I think abbaa Abdulloota illee keessa deeman ijaarsiin badanii. Yeetii hundumtu keessanuu bilaal nageenyi waaqayyo isiniif haa baay'atu moneeraa faatillee hundi keessaniyyuu. I think waan akkana mata dureen samoona kana ka'eeru dhiqqoosii namoota baay'ee girgir godhaara. Si'a lama viidiyoon hojjedhee keessi alachuu na naqe. Maaliifi dhiqqoo ishee namni atas gabbaa'uma yaaduma jedhu ilaalaa ture yeroo mooneraan ibsu mooneraa wajjin yeroo waliin dubbadhu mooneraa wajjin walii galaa. Bilaalii wajjin yeroo ibsu bilaalii wajjin walii galaa. Deebi'ee immoo ijoollee si mormaar wajjin illee gaafa dhaqee isaanii ibsaaf ati sirree jirta akkasuma jedhanii. Maaltu akka nama waliin buusaaru wallaan deebi'ee dooktoriinii jedha wayillee waan saniin duuba sirriichi gochuudhaaf na yaale baay'ee yaale jechuudha. Especially jecha moneeraan waan wayii poostii gootee jennaan moneera waan kana hin beeku sin jedhee ture yaadatte yoo ta'e maalidha wanti kunii ani kan beeku waan tokko cha duwwaadha achirraa ka'ee duuba deebi'ee waan hedduu laalaa ture. Anyway hin gabaabsa gara barumsaatti deebitu. Waan hunduma kenna walii galchuu garuu akka itti dubbannu irraa waa dhufaa jira. Waaqummaa gooftaa Yesuus Kiristoos Yesuus ilma waaqayyoo isa abbaa irraa dhalate uduu Maariyaamen irraa dhufeen dhalatiniin dura bara baraan waaqummaa isaatiin abbaa wajjin kan ture akka ta'e dhalli namni hundinuu
kana badhaatullee mormiti jedheen yaadu mooneraan illee mormuu ifa jedhee yaada kun ilma tokkicha isa abbaa wajjin ture sana abbaan nuuf erge ka waaqummaa akka abbaa qabu sana ilma kana ka waaqummaa qabu kana ilma waaqummaa qabu isa abbaa wajjin ture kanatu dhufee garaa Maariyaam keessa buufatee Maariyaamin irraa mutu foon yookaan mutu namummaa uffatee yookaan mutu nama ta'ee namummaa uffatee jechi lachuu waan jiruuf bacaa qulqulluu keessa foon uffate ka jedhu illee jira nama ta'e ka jedhu illee jira waan ta'eef kana guutummaa waaqummaa namummaa Yesuus Kiristoos keessa jiraatee dhufee dhalate. Isatu nuuf du'ee abbaatti nu araarse. Isatu ammallee mirga abbaa jira. Ka dhufee dhalate isuma ture sana malee dhufee yeroo wayii isuma abbaa bira ture sana malee wanti wayii dhufee Maariyaam irraan jalqabe. Iddoo kana rogattaa qabannu. So gaafa dhufu ammoo Filiphisius boqonnaa 2 lakkoofsa 6 akka hin daganne. Maal jedha paaster? Ulfina waaqayyummaa isa abbaa isaa wajjin wal isa qixxeessu wanta qabatanii itti hafanitti maal hin goone hin lakkoofu. Hu'isii abbaa isaa wajjin ka jedhu eenyudhanni ilma waaqayyooti jechuudha. Ilmi waaqayyo kun yeroo dhufu ulfina waaqayyummaa isa abbaa isaa wajjin wal isa qixxeessu wanta qabatanii itti hafanitti hin lakkoofne jedha. Kanaaf wangeela Yohaannis boqonnaa 17 irratti maal jedhee dubbateera? Ulfina kanaan dura uduraa deebsameen hin uumamin sibiratti qaba tureen ofii kee bira maal naa kenni jedha. Ulfina naa kenni jedha. Ulfina ka jennu sun isa Museedhaan natti agarsiisu fuula kee natti agarsiisennaan na argitee maal ta'uu hin dandeettu jedheen jiraachuu hin dandeettu jedheen sana jechuudha. Hin dandeettu jedheen sana. So amma Kiristoos yeroo deebi'ee dhufu eenyullee isa argee jiraachuu hin danda'u. Yoo cubbutti gargar ba'ee ulfina isaa uffatee yoo hin jiraanne jechuudha. Yoo ulfina maal jedhaa akkuma ani fedhe tokko ta'an isaan illee tokko ta'aniif ulfina tanaa kenni isaaniif maal godheera jedha. Kenneera jedha. Warra ulfina kana qabu qofatu fuuldura isaa dhaabata malee cubbuun fuuldura isaa dhaabachuu hin danda'u yeroo inni deebi'ee dhufu. Sababni isaa ulfina abbaa isaa kan qulqulloota gamuutiin deebi'ee dhufa waan ta'eef. Akka yeroo jalqaba yeroo dhalatu yeroo lammaffaa dhufu akkas hin ta'u. Okay. Sagaleen kee hin jiru neetworkiin jeeqaa jira jedhaa kiyya moo laala? Amma jirtu kan keedha. Kan paastariin natti fakkaate. Okay. Yeah, I think akkas. So kan akkamitti akka ibsinu irratti waan jedhamaaru natti fakkaata malee mooneraan lakkii ilmaa miti ka dhufee abbamatu dhufee jedhaan jiru. Abbamatu dhufee jedhaan jiru. Ilma waaqayyooti jedhaa. Ilma waaqayyooti jedhaa. Warroonni kuwwan illee ka jedhaarani namummaa Maariyaameen irraa fudhatee waaqummaa abbaa irraa kan dhalisantu garaasii keessa buufate. Ka garaasii keessa buufate kun ammootu namaa miti yookaan ammootu waawweetii miti ilma waaqayyooti. Ilma waaqayyooti. So I think kanaan akka wanna jedhamaaru garuu kun ammoo akkamitti ibsama fakkeenyaaf Maariyaam haadha waaqayyooti gaafa jiru. I think Bilaalii fi Mooneraalee jecha kana yeroo fayyadamani waaqummaa Maariyaameen irraa fudhate Kiristoos jedhaan jiran. Jiraan jira. Waaqummaan Maariyaameen irraa hin fudhatamne abbaa irraa kan dhalatedha. Garuu kan garaa Maariyaamii keessa buufate ilma waaqayyoo isa jedhamu isa waaqummaa abbaa wajjin qabudhaadha ka jedhama. Okay, warroonni kuwwan ammoo asirra diqqoosi confused ka ta'aranii ilma waaqayyoo jenne okay achi ilma waaqayyoo jenne abbamatu dhufe jedhaaranii what does that mean? Ka jedhamaa ilma waaqayyooti. Kana kan dagan ilma waaqaa isa waaqummaa abbaa isaa wajjin wal qixxee qabu san ka abbaa irraa dhalate santu dhufedha. Garuu inni dhufe kun waaqummaa qaba qaba. Waaqummaa qaba qaba. Garaa Maariyaam keessa yeroo ba'e waaqummaa qaba qaba. Achiin lafarra yeroo jiraata ture qaba qaba guutummaa waaqummaa namummaa Kiristoos keessa buufate waan jedhaaru. Argitanii? Kanaaf yeroo sanii miti. Ifama tibbeessoo ko hawwii sheeriti. Sorry an dheeressee dubbachuuf miti yaaduma qofa wanna jechuuf sababni isaa maaltu confuse na godhe si fakkaata yeeti. Warra waan kana mormaaru birallee dhaqee isaaniif illee ibsuuf gaafa yaadu akkanaa jedhan. Deebi'ee garaan illee hojjedha. So maal inni laata wantini garaagarummaa uumaaru
waan jedhutu diqqoo konfiyuuzii waan na godheefi Sani anu fi kiyyaaf video share si godha. Namoota baay'ee Dhiifama guddaa wajjin waaqummaa garaa keessa rakkoon ture isin imala rakkoon jiru maalidha seetan warri ka viidiyoo baatanii nama jala taa'anii waraabanuu dibbeessu isasin kara isasin jecha nama biraa akkana maaliif jetta kun akkana malee isin jettan isa namni biraa jedhe sana isasin akkana maa jetta jettanii dubbattan sana akkasin nama biraaf jettan san fuudhanii waraab kutanii fuudhanii akka waan isin ofuma keessanii jechuu barbaadanitti ana qeequuf isasin dubbattan akka waan ofii keessanii dubbattaniitti kutanii fuudhaniitu jecha keessan faana walii hidhanii fuudhanii maal godhu baasanii miidiyaa gubbaarraan deemu. Kun hojii kiristaanni keenya jalqabeedha. Saatii har'aa kana hojii shamarran keenya hojjetaa jiranidha. Sirrittiin isinitti himaa jira. Gaafa isin badhaatu maaliif kana goote jettan maqaa badhaatu jettu sana bichaarraa muranii hambisaniitti jecha ani jedhe gocha ani godhe san fuudhanii keessa wajjin baasanii maxxansaa jiran. Yaada keessa wajjin fuudhanii. Amma ani kaleessa gurbaan waaqa sadiinatti himnaan waaqa sadii keessa paartii tokko dhufee naan jedhe. Waaqa sadii keessa paartii tokko dhufe kan jedhu ragaa fidiin jedhee tokko jedha dubbiin kaleessa dubbadhe. Lammata immoo Bilaaltu maal jedhee Waaqayyoon deessee jedha. Gisa lama moo sadiirra deebi'ee namummaa isaas maqaa dhayii jedhee nan immoo akkuma isin amma jettan kana Qolaasiyaas boqonnaa 2:9 fideenii Waaqayyo guutummaa isaatiin namummaa Kiristoosiin keessatti argama kan jedhu dubbiseenii ammas deebi'ee dhaqee Qolaasiyaas boqonnaa 1:19 fideenii Waaqayyo guutummaa isaatiin isa keessa jiraachuutti gammadeera kan jedhu dubbiseeni kunoo azira Bilaal macaafa qulqulluutiin alatti afaan koo waan biraan dubbanne ammas deebi'ee maalan jedhe isinitti fakkaate dibbeessoo ko Waaqayyo duraan sagaleedhaan dubbataa ture namootatti karaa garaa garaatiin namootatti mul'achaa ture har'a garuu karaa Kiristoos dhufe kan jedhu Ibroota boqonnaa 1:1 fidee dubbadheeni yaada sana fidee dubbiseen as deebi'ee immoo arfaffaa irratti maalan jedhee inni kaleessa sagalee isaatiin karaa garaa garaa dubbate kun karaa Kiristoos Yesuus immoo qaamaan dhufee nutti mul'atee of mul'isee jedha caafanni qulqullaa jedhee dubbadheen Waaqayyo ijaan hin argamu Waaqayyo harkaan hin qabatamu Waaqayyo abbaan harkaan hin qabatamne ijaan hin argamne kun tibbeessoo ko akkamittiin dhalate jennaa nuti kan dhalate jennu Yesuus Kiristoos isa karaa namaatiin nama fakkaatee dhufe isa Filiphisius boqonnaa 1:2 gubbaarratti jedhu sana isa utoo bifa waaqummaa qabu amala waaqayyummaatiin jiru dhufee ilma namaa ta'ee waan hundumaan nama ta'ee dhalate sanatu dhalate jenna malee isatu du'ellee jenna malee akkamitti waaqayyotu dhufee dhalate jechuu dandeenya. Yesuus Kiristoostu dhalate gooftaa keenya Kiristoos Yesuustu dhalate akkamitti waaqaa fi gooftaa gargar baaftaa naan jedhe Bilaal. Achumaanan Qorontos boqonnaa 1:1 Qorontosii boqonnaa 8:6 fide. Isa fidee achitti maal jedhaa? Nuti waaqa tokko qabnaa jedha. Waaqayyo isa waan hundumaa uumeedha. Ammas dhaqee maal jedha? Gooftaa tokko qabnaa jedha. Gooftaan keenya immoo isa waan hundumtuu ittiin uumame Kiristoos Yesuusii jedha. Maqaa isaa wajjin lafa kaa'e. Egaa maalan jedheen kan dhalate nuti jennu Waaqayyo abbaa utoo hin ta'in Yesuus Kiristoos gooftaa keenya Kiristoos Yesuustu eenyuun dhufee dhalate karaa maaramii dhufee dhalatee jedhe. Tokko naa qabadhaa. Lammata immoo isaan hafuuraa fi qo'i dhaggeeffadhu yeeti. Hafuuraa fi abbaa ilma iddoo tokko gooteessa jedhanii isin hima. Qo'i. Hafuuraa fi abbaa iddoo tokko gooteessa jedhu isin hima gaa tibbeessoo ko dhugaa jirtuun isinitti hima. Maalan jedhe Yesuus Kiristoos Yohaannis keessatti maal jedha? Aniif abbaan tokko jedhe. Abbaa kee nu garsiisi jennaani namni ana beeku abbaa beeka. Namni abbaa beeku ana beeka jedheen jedhe. Gaafa Kiristoos Yesuusii waamnu abbaa waammanneerra. Gaafa Kiristoos kadhannu abbaallee kadhanneerra. Gaafa abbaa kadhannu Kiristoosiin illee kadhanneerra. Gaafa hafuura qulqulluu kadhannu Yesuus Kiristoosiin illee kun garbaanii hin hojjetanii gochaan isaanii tokko kan ta'e. Waaqummaan isaanii tokko kan ta'e an kan beeku waaqa tokkotti beeka malee waaqa sadii jettanii dubbatina jedheen gurbaan waaqa sadii dubbate sanarratti. Jecha kana maal godhanii hamma kan dhufee du'e Bilaalis kaaseera waa'ee du'a. Egaa ishii kan dhufee du'e eenyu kan du'aa ka'e eenyu naan jedhe. Ilaa tibbeessoo koo kan jedheenan immoo ammas waa'ee du'aattis sitti maa jedheen waa'ee du'aattis kan anna dhufee du'e Kiristoos Yesuus isa foon uffate santu dhufe isa namummaadhaan foon uffatee dhufee dhalate santu du'e malee Waaqayyo abbaan du'uus hin danda'u reebamuus hin danda'u qabamuus hin danda'u hajjeefamuus hin danda'u jedheen namni iyyuu ija isaatiin ilaalee fuula isaa dhaabbachuu hin danda'u jedhee waa'ee Museedhaan anaan ijaa fi wal arguu hin dandeenyu jedhee itti dubbate sana dubbadhe. San dubbadhe as deebi'ee waa'ee immoo cuuphamuu Yesuus natti kaase. Isa immoo na gaafate. Waa'ee iddoo cuuphamuu Yesuus itti mul'ateera naan jedhe Bilaal.
Eeyyee mul'atee jedheen. Yeroo sana iddoo sanatti sadan tokkummaa Waaqayyoo iyyuu mul'atee jedheen. Akkamitti yoo jenne Waaqayyoo sagalee isaatiin samaayidha. Inni kun ilma koo isa jaalatamaadha isa dhagaa jedhee. Yesuus Kiristoos waan inni jedhus immoo kan feeti koo ittiin raawwatamu jedhee. Jecha kana dubbatee ka'ee as deebi'ee immoo bifti akka guggeetiin immoo hafuurri qulqulluun kan mul'ate dhufee Yesuus Kiristoos irra buufatee. Yesuus Kiristoos immoo ofiidhuma isaatii hergamee isa dhufe isa cuuphamaa jiru sana. Iddoo sanattuu sadan tokkummaa Waaqayyoon mul'ateera jedhe. Ammas irra deebi'ee eenyuree gara fannootti kan dhufu jennaan gara fannootti dhufe Kiristoos Yesuus isa foon uffate qofa malee Waaqayyo abbaatu fannifameen jedhaa jira mitii jedhe. Kan walitti makee minaammini inni isaan amma walitti maktee Waaqaaf abbaatu maali ta'ee jedhee mooneerraan dubbatu kun isa ani Waaqa Yesuus Kiristoos ela waa ani Waaqa ani abbaa keessa jira abbaan ana keessa jira jedhe Yesuus isan jedhe ana jedhe kan jedhe Yesuus yoo sobe Yesuus tu sobeeka abbaa keessa jira abbaan na keessa jira jedhe aniif abbaan tokko jedhe namni ana beeku abbaa beekaa jedhe kan jedhe macaafa qulqulluu jedhe malee isa macaafa qulqulluun halatti waa biraa maaliin isin hin jedhe jecha biraa. Kanuma ijoolleen oliif gadi hiranii kukkutanii akka fedhii isaaniitti maxxansan dhufee asitti badhaatu dhiifamaa mooneerraa jedhetu hin taane ani hin turres kaleessa already kilaasii waan qabuuf hin turre viidiyoon argee viidiyoon sun immoo daarektii isatti haasoftudha waan ati haasoftee viidiyoo ijoolleen irratti riyaakti gochaa oolan sitti hime malee mooneerraa jedhe hin jedhiini lammaffaa jecha ani sirraan eegni tokko jette yoo sobe Yesuus tu sobeeka ayibbaalem. Inna akkam jecha hin taane naan jettu reesi. Jecha hin taane maali? Ani inni sobee jedhe caaffata qulqullaa jedhe. Wanti itti sobee wanti dabalee tokko hin qabu. Aniif abbaan tokko jedhe. An abbaa keessa abbaan na keessa jedhe. Jaalattanis jibbitanis an ammayyuu waaqa sadii hin fudhu waaqa sadii hin fudhu abbaan barbaadde waaqa sadii jedhe. Ani waaqni kan beeku tokko ammayyuu. Waaqni tokko kan beeku waaqayyo abbaan Ela, abbaa tokkicha beeku gooftaa keenya Kiristoos Yesuusiin fixadhee dhiisee an kan beeku ammallee waraabbadha abbaan waraabbatta waraabaa keessa maxxansaa an kan beeku ammayyuu sadan waaqa tokkoo qofa beekaan akkamitti beekta yaa badhaatu waaqayyo abbaa ilma hafuura qulqulluu sadan waaqa tokko kana beekaan. Kana halatti waaqa abbaa waaqa ilmaa yoo viidiyoon kee dhufee amma viidiyoon atti dagalgala dubbattee hidhiitu tun ta'in yoo viidiyoon kee dhufee baname yoo badhaatu. Fida isa mummurtee ijoolleen garasii garana walitti fidde immoo fiddanii badhaatu. Mooneerra I think dhiifama guddaa wajjin garuu barsiisaatti beessoo fi I think wanta kana gidduu kana anumtu keessatti hirmaadheera waan ta'eef wanta kana dhaggeeffachaa ture kaleessas jala ture baay'een dhaggeeffachaa ture. Suggestionin ko akka nama tokkotti I think wanti kun formal discussion waan barbaaduu fi utuu danda'amee miidiyaa kanarraati achi obboon yookiin karaatti walii wajjin teenyee wal barsiifnu waliin mari'annutu jiraate gaarii natti fakkaata. See tokko waan gaarii hojjennu fakkaanne namoota baay'eetti gufachiisuu waan dandeenyuu fi utuu karaa biraanuu qophaa'ee keessatti haasofne gaarii natti fakkaata. Wanti nuyi irratti haasofnu barsiisi iddoo adda addaatti kennamu tokko waan gaaffii namatti uumuu fi utuu keessaan haasofne yaada kana warra beekan as teenyee barannee gaarii natti fakkaata. Dhaloota baay'eetti gufachiifnaa warri jajjallaa ta'anii dhaggeeffatanis namoota baay'eedha waan ta'eef asirraa viidiyoo waraabamee dhaqee warra sinuma mormii amantii kana qabaatuttiifis gaarii natti fakkaatu. Yaaddi kun ammatti babal'ataa deemaa jirutti akkas yoo ta'e maal fakkaatedha yaaduma isinii kennuufidha. Wanni ta'a deemaa jira wanti kun waan ta'eef ulfaadha galatooma. Eebbifame roobeera eebbifame. Anillee mooni yaaduma kana. Mooni anillee yaaduma kanan deeggaraa. Anis yaaduma kanan jedhe dhiisaa nu miidhaa jirtu warra akka koomaan beenne wallaalota barattoota miidhaa jirtu barsiisonni dhiisaa utuun hin jaallatiin doktiriinii biraa kan waldaan koo yookaan waldaa warra wangeelaa hin fudhanne barachuun anatti miidhaa fida. Ani wallaala waan ta'eef dhiisaa yoo wal barsiisna ta'e keessaan koottaa otherwise taa'a baradhaa yoo hin beenne nu barsiisutti hin rakkatiinaan jedhe malee dubbii keessaas hin jiru eda galgalas hin jiru. Viidiyoon immoo miidiyaa kanarra guuteera namni viidiyoo sana hin agarree hin jiru yooma sobdanii dhoksitan malee. Kana qofaa immoo miti obboleessa koo margaatu sheernaa godhee mana warra ijoollee obbolaa ortodoksiitti bananii barsiisa
irista pheenxotaa fi sillaasee pheenxotaadha jedhanii amma nutti ga'isanitti sababii dogoggora assentii nama tokko yookaan ilaalcha nama tokko yookaan hubannaa nama tokkootiin waldaan kiristaanaaf amantoonni ittiin rukkutamti. Ani kuni haa hafu nu dhiisaan jedhe malee asii wal amansiisnaa asiin kanadha ani dhiiseera. Ani dhiiseera. Silas keessan jiru ani barataadha. Kanaafiyyuu adaraa keessan. Adaraa Waaqayyoo isinitti haa ta'u waan dhibba irraan beekne irraa hin dubbatiina. Yookaan immoo waldaan koo kanadha akka waldaan koo barsiistutti yookaan immoo parsanaalii waan fudhadhu jedhaatu parsanaalii keessan haasa'a. Maqaa waldaa makkaanaan, maqaa guutuu wangeelaan, maqaa qaaliyootiin, maqaa biraaniin, maqaa waldootaan, maqaa miidiyaa kanarraa maqaa waldootaan balleessiina. Ani kanuman jedha eebbifama. Nagaama sagaleen koo. Anjarta yaa. Askariin fuufi bila. Yaa tokkoffaan wanti nu wal hubachuu qabnu keessaa inni tokko akka mooniin jedhee amma maalidha beektu yaa jama. Keeziin kuni miidiyaa duwwaa irratti wanta isinitti dhaga'amaa jiru fakkaatina. Abiyaata kiristaaniin kaawunsiliin dirasiin harka keessa gashee namoota tokko hojii isaanii iddoo hojii isaanii maalummaa isaanii barabbaramaa jira. Jaallattanis jibbitanis jechuudha. Sababiin isaa only Jesusiin nuti protestaantiidha, nuti pheenxeedha, nuti maaloodha jechuudhaan barumsa hamaa as fidanii gashaa jiru. Yaa miidiyaa kana irratti gaafa haasofnu ijoolleen baay'ee girri jitti jedheera. Girri kan inni itti jedhee fi barumsi haaraan dhufee gatii keessa galee fedha. Wayni isaan kanaan dura baratan dogoggoradha. Wayidammoo isa isaan barachaa turan irraati barumsi haaraan tokko kaleessa dheengada gaafa dhaga'amu maalidha gatii jedhamee fedha. Okay, so kanaaf iyyuu ila beekaa isiniin jechaan jiran. Beekaa isiniin jechaan jiran. Still garuu wantootan dubbisee amman danda'etti kiristaan ofiin jenna ta'e jennaani ani kiristaana jettu ta'ennaan mana amantaa kan biraa irraati Joovaa Wiitnasii irraati Only Jesusii irraati Kaatoolikii irraati Ortodoksii irraati wanta ittiin adda baatan tokko qabdu. Maalidhaan warreen protestaantii kan nuuni itti amannu piilaariin mataa keenyaa jira. Kan irraati isaan irraati adda nu baasu jechuudha. Nan tamacha'u barumsi protestaantii keessa jiru jettu ta'e jennaani you can go. Akka walii galaatti kaawunsilii gaafa jedhamu waldoonni kun hundi isaanii meejor doktiriinii isa jedhamu lamissaalee sillaasee irratti, kiristooloojii irratti, hafuura qulqulluu irratti, abbaa irratti, macaafa qulqulluu dubbii sagalee waaqayyoo irratti wantoota akkasii irratti walii galanii jiru. Nuti kana amanna, nuti kana barsiisna, kanan barsiistan taanaan nu keessaa miti isin jedhaniiru. Gaafa isa baasnee gadi isinitti finnu sammuu keenyaaf nuun ta'u hin fudhannu jettu taa'ee jennaan ba'a protestaantizimii barsiisaa jira nuun gatii ta'eef jechuudha. Maaliifi ani biilaal miidiyaa kanarra kanan taa'u callisee hadisootaa fi tafsiirota walitti qabee haasa'u miti keeziin keenya. Keeziin keenya kiristaanummaan haa bal'atu, namni kiristaanummaa haa beeku. Qorontos keessatti waa'ee Yesuus Kiristoos wanta deebistan gaafii isinitti dhufuu fi wanta deebistan beekaa jedha. Beekaa jedha. Jalqabaa irratti jechuudha. Sillaaseen maali gaafa jedhamu waaqa tokkotu karaa sadii akka intaniitti bogga billichi jedhe. Kana baachaa ani protestaantiidha, ani kiristaana jechuun hin danda'amu gaayis. Yammanachuutin isa amantan sana maal akka ta'e, eenyu akka ta'e warreen kana hundumaa seeraan hin beektani ta'e jennaan this is not Christianity by the way. Baay'een namaa dhufanii maqaa keedhaan sana gooneerra, maqaa keedhaan kana gooneerra, akkas gooneerra naan ni jedhu. Ani garuu isin hin beekun jedhaan ni jedhu. This is not Yesus waaqayyo jechuu miti. Maaliin akka waamaa jirtan, eenyuun akka waamaa jirtan, laphee keessan keessa waaqa tolfamaadha moo waaqa keenya isa jabaa Yesus Kiristoostu jira. Isa kana adda baafachuun mastiidha baay'isee. Yesus jettanii footoo kan biraa Sillaasee yookiis immoo Trinity jettanii waaqayyoo kan biraa kaastanii sammuu keessan keessa laphee keessan keessa keessanii jirtu ta'e jennaan aldaanachuun ግልጹን ልንገራችሁ
Doktiriinii nun barsiisina. Doktiriinii jechuun macaafa qulqulluu jechuudha karaa adda biraa. Akka nuu galutti waldoonni meejarii namni hundinuu kiristaana warreen ofiin jennu kana amanuu qabna. Kana hin amannu ta'e jennaan ofii keenyaati of waamuu hin dandeenyu hibratii kana keessatti jedhaniitidha. Aayidiyaa namoonni wayii walitti qabamanii minaaman barreessan miti, okay? So akka nuu ta'utti tootaali hiikuun hin danda'amu macaafa qulqulluu. Abbaan fedhee zayitii gurguraa intinii jedhaa harkachi as qabaa minaaman jedheeyyuu miidiyaarra taa'ee lallabaa jira. Isaan irratti tuun ka'iin Sillaasee nun barsiisinaa warri jettanii xiggiinuu qabadhaa. የሰጠሁት ወጣትነቴን የሰጠሁት ክርስቶስን ዲፌንድ ጎቹudhaaf amman dandeettan neecharii waaqayyoo yookiis maalummaa waaqayyoo isa dhugaa lakki miti jedhanii dhaloota warreen barreessaa jirantu jiru. I can't. አይቻልም በቃ ምን ያደርጋል ክርስቶስ ስሪትን ፊንዱ ተጀናን ኮታ ገረ ኢየሱስ ተና ተጀናን አቾል ገሽኔ ክርስቶስ አይ እንትኒ ሚቲ ሰከናዳ ስላሴ ጋፈ ጀለሙ አይ ዋቀ ተቆቱ ከራሰ ዲ ቦግብ ልጨ ደሙለት ጀኔ በርሲስ ነ ተጀናን ኦሉ ፌማል ጎደ መነ ኬሰ ሰበደ ደማለ ዱፌ መቃጌ ደርሲሱ ሚትኑን ፕሮቴስታንቲዝም ለኮሰ ባይሱ ሚትኑን ካዮን ኬኛ Protestaantii lakkoofsa baay'isuu miti. Jireenya barabaraa warreen qaban baay'isuudha nuun. Obboloota jireenya barabaraa fuula Kiristoos fuulduratti wajjiniin qabaannu baay'isuudha kaayyoon keenya. Inni kun immoo Kiristoos isa jireenya barabaraa qabu barsiisuudhaan qofadha. Kanaafidha macaafni qulqulluun hammi kun kan inni nuuf barreeffame. Akka nuun dubbisnuuf, akka nuun hubannuuf, akka nuun diippii keessa gallee qorannuuf. Siree mataa keenya dura kaawwannee miti. Tiraasii miti macaafni qulqulluun. We need to read. Understand gochuun giddeetaadha. Abbaan fedhee akka fedha isaatii kee dhaloota guyyoomsuun qabu. Abbaan fedhee dhaloota guyyoomsuun danda'u bakka. Baay'ee nama gatii iyyee haasa'uu danda'uuf gatii walitti aansee kukkute arrarararra minaan jedhuu fi dhugaatti fakkaachaa jira haasa isaanii. Bara dheeraa jala teenyee beekaa taabtaabii goone isin haasawa jechaa turre ammarraatti. Amma garuu numitiitii kaawunsiliin warri waanaaniyyuu baqqaan jedhaniiru. Edda halkan waa'ee kanaa taasaamaa bule. Warreenas keessa jirtan cheekii godhaa meebii beektu yoo ta'e konneekshinii qabdu yoo ta'e isaanii wajjiniin. Great Commissionii wajjiniin konneekshinii qabdu yoo ta'e cheekii godhaa warreen kana lammanii. Maaltu sin rakkise maaltu sin dhibe yoo jettaniin miidiyaa irratti haasa'amaa jiru. Kiristoos isa nuun hin beekne, abbaa isa nuun hin beekne, hafuura qulqulluu isa nuun hin beekne, waaqayyo isa nuun hin beekne kan barsiifamaa jiru asirratti. Imagine adellam namatu dhalate Kiristoostu dhalate isa jedhu viidiyoo fudhatanii kunoo nuti akkas jechaa turre Bilaalfaatu hafe amma isaanii eegaa jira amma isaan akkas jedhanitti jedhanii warreen islaamotaa viidiyoo hojjetaniiru sakaannii isaati. Kun hundinuu maaliifidha kan inni dhufe ortodoksii irratti dubbii kaasuudhaaf. Nuun amantaa kan biraa dhiibuu miti Kiristoosin beekuudha bakka. Ayi. Anaan nan gashu waa'ee ortodoksii kan na gashu anaan waa'ee Kiristoosidha islaamota